ammaso bikkatan osoo dhiibbaan qabne jaalalatee nyaan nu simatee waan kana karaa kana ifaa kana nu ibsee magaalaan tun Makkaa Madiinaa fakkaate jechuudha. Kan itti argamnu arras godinuma Harargee bahaa aanaa Dadar bulchiinsa magaalaa Qobbooti. Magaalaan Qobboo maaliif filatamtuu daldaltoota Oromiyaa kana keessatti ispeeshaalii daldalli Jimaa magaalaa tanaaf maaliif filatamaa ta'e gaafiin jiru namoota baay'eef mallattoo gaafii ture. Godinni Harargee bahaa magaalaa sa'a 24 hojjettu naannoo Hararii dabalatee Awaash gaditti magaalaan lama qofatu sa'a 24 hojjeta. Isiinis takka magaalaa Awwadaay isin lamaffaa magaalaa Qobbooti. Isiin kun sababa malee hin taane isiin kun sababa malee hin taane namoota hojii kanaaf lafee duudaa taantu jira. Namoota akkamitti kominikeeshinii hooggantootaa fi hawaasni hooggantootaa fi daldaltoonni wal qabatanii ittiin deeman hubatantu waan kana godhe. Yeroo kana kaafnu mallattoon gaafii namoota baay'eetti uumamuun hafan qabu. Kabajamoon bulchiinsa magaalaa Qobboo obbo Kaalidoon kominikeeshiniin isaa fi daldaltoota magaalaa tanaa jidduu jiru kan akkamii akka inni ta'e gochaanii dhufnee agarra. Magaalaan Qobboo hoggansa keessan jabaa jabeeffadhaa. Hoggansa keessan jabaa jabeeffadhaa. Magaalaan tun jijjiiramni isii kana fakkaachuun sababa malee hin taane. Mataa jaarametu biyya jaara. Mataa jaarametu biyya guddoo fi hawaasa magaalattiinis ijaara. Kottaa waan isin daawwachuun hafe malee let's go. Waan ajaa'ibaa isinitti ta'u magaalaan tun fiigichi magaalaan tun guddachuun akkanatti fiiguudha. Walumaa galatti caaseffamni hoggansaa magaalaa Qobboorra jiru ciminaa fi jabina isaan jedhanitu tokkummaa isaan jedhantu jijjiirama magaalaa sanaatiif bu'uura ta'e. Egaa yeroo kana dubbannu sababa malee miti. Mataa jaarametu biyya jaara nama jaara ilaala. Gamooleen ammaan tana kanatti ijaaramaa jiru harkaatiin jirtan kuni daldalli hawaasa naannoo kanaa isin agartanii sa'a 24 dhaabbataa fi itti fufaadha. Kun sababa malee miti. Magaalaan daldala kanaatiin dhaabbattu akka Awaash gaditti yookaan ammoo godina Harargee bahaa keessatti kan argamtu magaalaa lama qofa. Magaalaa lama qofatu godina Harargee bahaa keessatti magaalaa lama qofa sa'a 24 hojjechuudhaan beekame. Even naannoo Hararii dabalatee sa'a 24 hojjetu magaalaa Qobbootii fi bulchiinsa magaalatti argamtu Awwadaay qofa jechuudha. Kun kan ta'e hoggantoota hawaasa bakka bu'anii waliigaltee daldaltoota wajjin uumuudhaan harkifannaan kabaja ulfina daldaltootaaf hoggansi aanaa kanaa caasaan aanaa kanaa qabuutu kanaaf fide. Magaalaan tun jijjiiramni isii hegeree Harargeefillee fakkeenya hoggantoota Harargee eegganiif jechuudha. Kanaaf maaliif hawwata daldala iddoo daldalaaf hawwatamte kan isiin taateef maali kan jedhu riisarchiin dhuunfaa kiyyaan gaggeessa. Riisarchii kiyyaan kan naa dhufe maaliif daldaltoonni magaalaa tana seenanii jennaan kabajaan iddoo isaan hojjechaa jiranitti bulchiinsi magaalaa caasaalee hoggansaa isaanii qabatee wajjin deemee magaalaa tana jijjiiraa jira jechuudha. Kun kan sababni inni kun ta'uuf nama jijjiiramni biyyattii galteef nagganni biyyaa galeef guddinni biyyaa galeef daldalli faayinaansii jechuun daldala jechuun qarshiidha jechuun maallaqa jechuun biyyaaf lafee duudaati. Kun dhugaa lafa jirtudha. Sababa sun ta'ee fi magaalaa tana irratti kun mul'achuu danda'e. Ammas magaalaan Qobboo xiyyeeffannoo gahaa cimaa argattee jirti. Xiyyeeffannoo kana galmaan gahuudhaaf hojiilee manaa baay'eetu bulchiinsa magaalaa Qobboo irratti eeggata. Bulchiinsa magaalaa Qobboo karoora yookaan ammoo caaseffama jabaa aanaa Dadar qabuuni magaalaan tun dhiibattee akka Oromiyaatti magaalaa influensi gootu taatee kan isin ittiin baate
jabina nam hoggansa as jiruutii fi hoggansa aanarra jiruutu magaalaa sana dhiibee baasee jechuudha. Hawwata daldalaa kan isin ittiin taate dhugaa qabatamaa lafa jiruuni magaalaan tun sobaa sadarkaa kana jijjiiramaa jirti. Osoo daldaltoonni kaleessa dhufan dhiitamaa reebamaa gidirfamaa jiraatan ta'e daldaltoonni kunis as hin turanii daldaltoonni biraatis iddoo biraa dhufanii magaalaa sanatti galan. Gamoolee baay'eetu magaalaa sanatti ijaaramaa jira. Kun kan ta'een kan jiran kabaja argachuudhaan kan dhufuu barbaadan akkasitti kabajamna akkasitti of jijjiirra. Isii ja'u abdii guutuu soobii qabataniif magaalaa sanatti xiyyeeffachaa jiratan. Magaalaa sanatti daldaltoonni guddinni magaalaa sanaa sababni inni kan itti ariifatu jiruuf maal isinitti fakkaata? Waliin nu qabeeti nu simanchiisee bikka daldala itti deemsifnu magaalaa Jimaa nu ijaaree jechuudha. Bikka rooba jala deessinu bikka waan kafalle bikka san nu godhee kabajaadhaan nu simatee nu jiraachisu jira jechuudha mucaan kun. Ammaasoo bikka tana osoo dhiibbaa hin qabne jaalalatee nyaan nu simatee waan kana karaa kana ifaa kana nu ibsee magaalaan tun Makkaa Madiinaa fakkaate jechuudha. Bulchaan keenya Khaalid Isaa dhageessee mucaan xiqqaan kun keessi isaa guddaadha magaalaas guddisee jechuudha. Nam tokko kan tuyne haalaa dhufee Somaalee yoo dhuftee Affaar yoo dhufee galgala kabajaadhaan magaalaa tana keessa wanni isaanii kan tuqamne kana tamne bitatanii keessaa galu jiran jechuudha. Za'a 24 keessatti dalagachuu jira. Naggaadeen bikkayyuu seentee simannee jaalalaan hawaarraa fuudhame waan sayyoo tuqama san dhoorkanii wanni san akka bikka deebituuf godhaa jiran jechuudha. Affaar irraa dhufan, Somaaliyaa irraa dhufan, Booramaa irraa dhufan, Hargeysa irraa dhufan as keessa waliin jirra Somaalota. Kunoo bikka meeqa bootaan godhamtee fi dalagachuu jiranii. Warri daldaltoonni biraatullee daldaltoonni biraas akkasumatti simannee sabab sablammoonni biraa guutuu jechuudha. Hammannee as keessa hojii jiraachuu jirraa jechuudha addaa waliin baasee. Quba qabaadhaa. Guddina magaalaa takkaatiif hawaasni murteessaa. Hawaasa miti. Hawaasa amma fakkeenyaaf na biratti argamtuni warruma daldala Jimaa magaalaa keessa dalu keessa nama tokko yeroo ta'an har'a iddoon walitti qabamanii Jimaatti daldala isaaniitti gaggeeffatan godhamteetii fi sadarkaa kana jijjiiranii magaalaa sana mul'achuu keessa isiin kun isii bu'uuraati jechuu barbaadneeti. Kanaaf daldaltoota gurguddaa Jimaa gara magaalaaleeta naannoo Somaaliyaatti dhufan Barbaraarraa dhufan as keessa simannee kunoo as keessa hojii jirraa. Jaalalaan kan tuqamne hawaasni isaanii hin eegamne nama isaan tuqe gufuu isaan dura dhaabbatu irraa dhorkaa jechuudha. Saniifuu za'a 24 magaalaa teenya ulaan banaadha. Magaalaan teenya guddinaan ariifachiiftu halkanii guyyaa ijoolleen tun kan rafne waan kanarra geesse jechuudha. Halkanii rafan guyyaa rafan waan jedha dheetes waan jirmatti isaan harkatte jechuudha. Hooggantoota magaalaa tanaa. Halkan sa'a 9 yoo dheetes achumatti harkatta. 8 dheetes achumatti harkanta. Saniifuu fagootti hin barbaannu. Magaalaan tun guddachuu dandeessee keessummaalleen as keessa mul'attee kabajaadhaan keessummaalleen ogguu dhuftee as keessatti arraftee jechuudha. Za'a 24 hojjetti jechuudha. Taana magaalaan. Galatoo malfadhaa. Haati teenya gaa dubbii qola qabdu dhaamsa gaa nuuf dabarsitee jirti. Hooggansi alaa dhufu qacaffee irraa dhufu federaala irraa dhufa cufti magaalaa tana keessa mul'atu. Magaalaa kabajamtuu jechuudha. Magaalaa kabajaan beekamte. Tapha sabaa sablammoota simachuun beekamte. Ta ogguu keessummaan dhufte keessummaan simattu. Magaalaa tana mul'isee jechuudha. Asitti argaman malee bikka biraatti hin bu'an asii bu'an. Magaalaan teenya magaalaa musinnaa hin qabne magaalaa kabajamtuu tawaan jette hooggansaan akka seerri jiru akka Abiyyi Ahmed baasee daleedu magaalaa tana bichaadha. Bulchaan keenya za'a 24 yoo waan takka dhaabbanne irra dhaabbanne nu bira dhaabbatee jechuudha. Saniini magaalaan tun akkana mul'attee Makkaa Madiinaa fakkaate jechuudha. An kana caalaa kabajama bulchiinsa magaalaa Qobboo obbo Khaalid Isaa. Xiqqaa guddaa jettee maadaliin. Xiqqaa guddaan hiika isiniif ta'a. Misoomni koridariin muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Adde Caaltuu Saaniitii fi muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akkasuma galtimaan bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa Adde Adaanech Abeebee taakka jaanii jalqaban magaalaa Qobbootti dhaqqabee jira. So hawaasa kanaaf dursa kabajatu malaan uummanni keenya Harargeedhaa especially godinni Harargee ba'aa godina rakkoon nageenyaa keessatti hin yaadamnedha. Kana yeroo hin jiru rakkoolee kutaalee godinoota biraa keessatti argaman Harargeen uummataatu hin fudhatin. Uummanni keenya qabsoon nu barbaachiftu jaan amma daldala misooma qabsoon nu barbaachiftu isaa uummata keenya walirra walii gahaa. Yuusi kanaaf
hooggantoonni magaalaa tanaa sadarkaan amma isin ittiin biyya geggeessaatiin jirtan aanaalee biraatiif magaalaalee biraatiif fakkeenya kan ta'u. Diriirfamni caasaa bulchiinsa mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hawwii fedhii isaaniitii fi sirnaan gad diriirsanii fi mootummaan keenya naannoo Oromiyaattis caasaaleen gubbaarraa gad diriirsan isiisaniif magaalaan Qobboo deebisaa kan jirtu sa'a 24 hojii hojjechuu jechuun biyyaaf hegeree biyyaatiif bu'uuraa jechuudha. Daldaltoota magaalaa kana keessatti iddoo garaagaraatirraa amma odeeffannoo dhagaa jiru keessaa daldaltoota magaalaa biraa jirantu magaalaa sanatti iddoon akka godhamtuuf investimentii garaagaraa magaalaa sanatti hojjechuudhaaf karoorfachaa akka jiran har'a riippoortii Oromiyaatti dabarfamtee fi godinatti dabarfamtee fi hayyama tokko barbaachisu jechuudha. Magaalaa sanatti maal godhuudhaaf investimentii garaagaraa geessuudhaaf gamoo garaagaraa ijaaruudhaaf warshaaleen akka dhaabbatuuf magaalaa sanatti abbootiin qabeenyaa xiyyeeffatee jirti jechuudha. Magaalaa Qobboo irratti daldalaaf lafaa ka'uun iddoo qabaachuun lafa qabaachuun mana qabaachuun carroomuudha. Lekki na dhageeffadhaa. Magaalaa Qobbootti misooma magaalaan tun koriidariin asirraan laayitii garta qofa osoo hin taane jijjiiramni magaalaan keessa jirtu boru kaleessa osoo magaalaa Qobboorraa mana bitee jiraadhe lafa bitadhee jiraadhe arra carraan kun nan dabru boru kan gaabbine arra magaalaa Qobboo irratti xiyyeeffatanii daldala magaalaan tun daldalaan akka malee ariifachaa jirti. Qoba qabaadha ammas baha Oromiyaa jechuun Harargeen Itoophiyaadhaaf lafee dugdaati. Maaliin diinagdeedhaan siyaasaan hawaasummaadhaan lafee dugdaati. Koleeleen jaan bulchiinsa magaalaa tanaa hoggeessan sababa cimina isaanii wal kabajaa fi jaalala isaan jidduu jirutu na dinqisiise. Sababa isaan akkasitti wal kabajanii fi bulchiinsa godinaa isaanii kabajanii fi mootummaan Oromiyaa isaanii kabajanii fi bulchiinsa mootummaa federaalaa isaanii kabajatanii fi jijjiirama qabatamaa mootummaan federaalaa gubbaarraa gatawuu sun qabatamaa magaalaalee Qobbootii fi iddoolee adda addaa muraasatti argamaa jira jechuudha. Kanaaf waan magaalaa Qobboo keessa jiru kan biraas qabeenyaa walitti deebina ammas hooggantoonni magaalaa irratti jabaadhaa jechuu barbaanna. Galatooma alfadhaa.